Ayyeena shamaa akkam jirtu hordoftotaaf kabajamtoota OTS Sirsaa channel hundumti keessan nagaa keessanii nagaa kiyyee waaqayyo nagalatu egaa kun guyyaa irraa kana immoo wanta isin fayyidaa isin gargaara jedheeti yaade barnoota ajaa'ibaadhaan walitti deebineet jirra egaa guyyaa irraa kana wanti isiniif qabadhee dhufe jechuudha gara biyyoota barbaadanitti iddoo kamittiyyu namoota barbaadanii fi SIM kaardii tokko malee qarshii tokko malee jechuudha bilbiluudhaaf kan isin gargaaru appilikeeshinii ajaa'ibaa tokkoon isiniif qabadheetti dhufe egaa ni gamanuma wanti isinitti muutii barbaadu baay'een keessan komentii irratti akkan kanaan dura dubbiseetii turetti appilikeeshinii baay'ee isin barsiiseetiin ture baay'ee garuu baay'ee isaa jaallatanii jirtu gariin keessan immoo nuuf hin hojjenne kan jettan baay'een keessa waan jirtaniif appilikeeshinii hunduma keessaniif hojjeta jedheeti yaade waan ajaa'ibaa tokko sirriitti kireeditii xiqqoodhaan kan isin bilbilchiisuu danda'u salphaatti jechuudha SIM kaardii malee homaa waa tokko birii tokko osoo isin jalaan fudhatiin kan isin bilbilchiisuu dandeessu isiniif qabadheetii dhufe jechuudha daawwattoota egaa namoonni baay'een keessanii komentii irratti wanti tolaa hin jiru kuni sobadhaa naaf bilbiluu didee jettanii komentii garaagaraa kennitu jechuudha baay'een keessanii garuu immoo baay'een keessan nuuf hojjeteera naa hojjeteera galatoomi kan jettanitti baay'attu jechuudha egaani warri wanti tolaa hin jiru jettanii fi wanti isinitti muutii barbaadu sirriima wanti tolaa hin jiru garuu akkamitti tola ta'a yoo jettanii fakkeenyaaf appilikeeshinii sana namoota biroodhaa fi hiriyoota keessaniif ennaa isin sheerii gootanii kireeditii isiniif kennu ni qaba akkasumas immoo appilikeeshinii sana yennaa fayyadamtanitti gidduutti mastaaqiyaa garaagaraa yookiin immoo beeksisna kan jennu isin irratti kan dhufu ta'a jechuudha beeksisa sekeendii 2 yookiin sekeendii 5 jechuudha yeroo sana isaan sababa appilikeeshinii sana isin fayyadamaa jirtanii fi mastaaqiyaan sun dhufe waan ta'eef kireeditii isiniif kennama jechuudha daawwattoota kanaaf appilikeeshinii sana keessa seenuudhaan egaa appilikeeshinootuma garaagaraallee sababa appilikeeshinii sanaan buufachuudhaan kireeditii karaa garaagaraa funaanuudhaan yennaa isin itti fayyadamtanii yeroo sanatu kireeditii muraasa isiniif kenna jechuudha saniin boodadhaa kan isin erga kireeditii sana argattanii gara biyyoota barbaadanitti bilbilachootii dandeessan jechuudha daawwattoota kanaaf homaa tokko qarshii koona jalaa fudhata jettanii iyyaaddainaa homaa tokko qarshii keessan isin fudhatu salphaattis immoo gara biyyoota barbaadanitti isin bilbilchiisuu ni danda'an isin jedha hordoftoota egaa amma oduu isinitti hin baay'isu appilikeeshinicha eessaa akka buufachuutii dandeessanii akkamitti akka itti fayyadamtanii salphaadha baay'isa haalli itti fayyadamansa eessaa akka argattanii fi akkaataa itti fayyadamtan muraasa kan isinitti agarsiisu ta'a waan ta'eef amma garasitti dabarra jechuudha daawwattoota viidiyoo kana immoo amma laayik gochuu hin dagatina please laayik subscribe share gochuudhaan na deeggaraa isin jedha galatoomaa amma garasitti dabarra. Egaa kun hordoftoota biyya walitti deemneeti jira appilikeeshinichi immoo kunoo asitti agartan isa kanadha jechuudha appilikeeshinii kanas immoo Play Store keessaa deemtanii buufachuutii ni dandeessu salphaamatti warri Play Store keessan isiniif hin hojjenne yoo jiraattan immoo liinkii isaa description jala isiniif kaa'ee waan jiruuf salphaatti achi argattu waan ta'eef daawunloodii godhachuu ni dandeessu isin jedha jalqaba gara Play Store keessanii dhuftanii wanti isin jettanii barreessitanii call you jettanii bifa kanaatiin ni katabdu jechuudha bifa kanaatiin ni barreessitu CALLU jettanii bifa kanaatiin qubee shan ennaasin barreessitanii kun bifa kanaatiin appilikeeshinichi isa kanadha jalqabarratti kan isin dhufu isa kanadha isa kana daawunloodii godhattu jechuudha daawwattoota appilikeeshinii kan biraa buustanii akka hin shawwadamne isa kana ta'uu isaa beektanii isa kana sirriitti adda baafadhaa buufadhaan isin jedha daawwattoota egaan jalqaba gaafa keessa seentanii homaa waa tokko piroosesii isinitti cimu tokko hin qabu jalqabarraa kaaseen gadhumaatti isinitti agarsiisuu ni danda'a jalqaba garuu keessoo appilikeeshinichaa yookiin immoo keessi appilikeeshinichaa yookiin immoo akkaataa itti fayyadamni isaa maal akka fakkaatu isinitti agarsiisa jechuudha kunooti jechuudha haalli keessa kana fakkaata jechuudha daawwattoota appilikeeshinichis immoo kunuutti akkuma agartanii gaa itti fayyadamaa fillee waan cimu miti jechuudha fakkeenyaaf amma iddoo kanarraa akka kanatti naannisanii baasu kun siilii yookiin immoo waan kan biraa miti jechuudha iddoo kanarratti haalli itti fayyadamasaa iddoon diimaa kanatti marsee jiru kuni mallattoo bilbilaa kan jiru jechuudha kunoo kanarra jechuudha kanarra naasin seentan al tokkootiif naasin kanatti buutanii lakkoofsa bilbilaa garaagaraa isin gaafata iddoo kanarratti fakkeenyaaf amma namoota bilbiluu fi barbaadan namoota kamiin iyyuu haa ta'u jechuudha biyya isaa filattaniif jechuudha biyya irratti bilbiluutii barbaadan kunoo as keessa seenuudhaani biyyoota barbaadan kamirratti iyyuu bilbiluutii dandeessu kunoo akkuma agartanii biyyoota addunyaa hundumaayyuu qaba jechuudha daawwattoota kanaaf wanta baay'ee tokko namatti toludha salphaamatti gaa addanarraatii Itoophiyaa filachuudhaani egaa Itoophiyaa irratti illee bilbiluutii ni dandeessu egaani kunootti jechuudha haalli itti bilbiluutii dandeessanii inni kan biraan immoo waa'ee kireeditii jechuudha kireeditii akka isinitti argattanii amma fakkeenyaaf kunoo iddoo kanarratti kireeditii keessanii isiniif kaa'e jechuudha kireeditiin keessanii kunoo iddoo kanarraati jechuudha kan inni isinitti himu kanaaf iddoo kan biraa ilaaluu yoo dhiistanii addana ilaaltanii ni argitu jechuudha kunoo 115 qaba jechuudha kireeditii 300 tokko yookiin hanga 400 qabaatanii naaniyyuu isin bilbilchiisuu waan danda'uu fi salphaatti kireeditii baay'ee isin hin barbaachisu jechuudha inni kan biraan immoo
gaa akkamitti akka kireeditota kana argachuuti dandeessan kan jedhudha. Isa argachuudhaaf kunootti jallaa kanarra jechuudha. Invitation kan jettu dhuma kanarra ni jirti jechuudha. Invitation kan jedhu kanarra naasin seentanii invite a friend to get 1000 credit iddoo kanarratti yoo hin agartu ta'e kanarraa gaa amma hiriyoottan keessan biroodhaa fi namni tokko qofaanii yoo sababa isin sheerii gootanii fi karaa WhatsApp immoo erguuf ni dandeessu. Kana innaas sheerii gootanii application kanatti fayyadamee inni immoo linkii isin ergitanii galuudhaan buufachuudhaani ergini keessa galee credit 1000 isiniif kenna jechuudha. Kanaaf isin invite gochuuf ni dandeessu jechuudha barbaadanii fi kanas gochuudhaaf immoo invite friend to get free credit now kan jedhu kanarraa al tokkootiif ni seentu saniin booda kunoo karaa barbaadan namoota barbaadaniif sheerii gochuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf egaa salphaatti credit argachuudhaaf wanta cimu miti jechuudha. Inni kan biraan immoo kunoo ammas credit argachuudhaaf filannoon kan biraan ni jira jechuudha. Isa argachuudhaafis get for free kan jedhu dhuma kanarra ni jira jechuudha. Isarra naasin cukaastanii kunootti jechuudha. Kana naannessuudhaan argachuuti ni dandeessu. Fakkeenyaaf kunoo ishee go jettu kanarraa al tokkootiif naasin cukaastanii kunootti jechuudha. Hanga credit 50 hanga 100 kana teessanii akkas naka tokko naasin itti buutanii akka kanatti credit isiniif kenna. Salphaatti gaa credit bifa kanaatiin funaannachuun ni danda'ama jechuudha. Daawwattoota gaafa keessa seentan aandettanii jechuudha. Akka application kana bantanii keessa seentanii akka kanatti isiniif baasa. Saniin booda gubbaa kanarraa mallattoo X ni jirti. Mallattoo X kana cukaasuudhaani keessa seensa jechuudha. Saniin booda gaa isin wanti isin gochuuti qabdanii visitor login gochuudha jechuudha. Kan isin qabdanii visitor login kana naasin gootanii ayyama isin gaafata allooni jettu. Saniin booda bifa kanaatiin akka kanatti isiniif login ni godhachuudha. Achi booda isin sekendii muraasni hedduu aga sekendii 3-4 ni hedduu jechuudha. Saniin booda inni ofiisaatiin gara keessaa isin fuudhee deemsa jechuudha. Bifa kanaatiin achi booda gaa salphaatti akka nama isinitti agarsiisetti wanta barbaadan hundayyuu xumuruu ni dandeessu. Kun iddoo kanarra immoo next ni jettu jechuudha. Jalqabaaf innaa keessa seentanii next ni jettu ammas next ni jettu achi booda okay jettanii akka kanatti isiniif baasa jechuudha. Kanaaf itti fayyadamni isaa baay'ee salphaa waan ta'eef egaa haala kanaan ta'uu isaa beektanii itti fayyadamaan isiniin jedha. Yeroo itti aanu gaa barnoota ajaa'ibaa kan biraan hanga deebinee agarrutti immoo nagaannaaf turaa isinan jaaladha isinan kabajaa. Peace.